nama barri miite isa qobaa deemuu kan qobaa gungumu. Serbit rumah. We need justice for Atalu. So justice for Atalu. Justice for Atalu Ndesa. Justice for Atalu. Justice for Atalu. So when I say Atalu, you say Indule. Atalu. Atalu. Indule. Atalu. Indule. Atalu. Indule. This is very important. Remember our brother. We need to keep the thing going. So thank you for being here. And we keep on jamming with this song because that's the way we tell them that Atalu is not dead. The music goes on. Sagantaa Hacaaluu Hundeessaa maqaa isaatiin magaalaa Minneapolis Convention Centeritti galgala kana qophii bashannanaa halkan guutuu isin bashannansiisuuf waliif tokko qophaachi barbaaduu isin eegaa jiru. Fayyatoonni Oromoo Qaleetiin kula Ardiineeta Ardiin Muhammad akkasuma waan istaani baay'ee achi waan eegan sila kana isin bashannansiisaa kun qophiidha. Halkan guutuu Convention Centeritti akka waliin bashannanaa jiru. Obbo Hacaaluu Hundeessaa Atalu Ndesa dengan kepala dan kena untuk berjaya asing Convention Center ini penjagaan Atalu ini yang baru masa kemarau ini kita ada kesempatan apa sih sekarang ini kan orang itu untuk apa sih ini ada macam ini untuk berjaya orang kampung sini kerja semua ini aku bakal ada apa sih ini aku menjadi kerja saja karena You guys are not working with DJ, go. No.
Okay, yes, sir.